biyya Yemen isaan jechuudha biyya Yemen isaan warri Yemen hin jiraatan biyya Yemen isaan keessatti namni akkuma argu ol godhaa biisu seeraan qabdu. يعني بيسان سير ينجروي أبا في السير ولد دلقة أبا في دول شفقة أبا في جارتي وفيها كفيدة قدا أبا في علمه وفيها كودة قدا أنا كجد وننا جابي شو دي فمننا ولا يسورو تاني يماني تيني وكول كبد يشودا فيديو مرابط شوف سركاه نجيت تمور وجمات أنا ونكون كتاجرودا أنا قافيدا وجمات ونكون يعني جريني مل من ما أنا اسم كيس جراتا جرتني راتو كان راوة ما جرمو فيديو ما اتورابط شودا نصبدا بالأجافيدا طيب يو كان نوغان دو تأي بيس سير هنجرو نمني سيرا والقافة جوندن دام يعني سيرا لو أنا هاد سبوتو ما دغرت استي مالي تاتي فيديو قد يصدرت فيديو سي ورا باجرو بيسانت سيران أن من منغافتوي سي سيران ما ولين غافن كيسافوي بكون تو يول مكان والميدا وفما والمينا ما دلغاني لو ما نونغو انا بحارين قبا ميجرا بحارين بوتني جران يتكات منا فيديو قد يستي جودا غارو جچو هانغا فيديو ورابني قد يسنسني مالي دا سيرا دا ولين غافن مو فيديو ما إرا ورابچو دافي ما ادري ان عجائب لو ربي ديكو جنا مال بيسو سير انجرمو دقاتو لي ودتو لي نم بيسير قبلو ين تفكاتك يعني نم اكفي لي تيتانا بي كيني سنچالتي ديادا بي كين سنو يو لوكنا كيسا ولا افقو مالي كان ايفاتي ولا ارجي ودوكسي فيديو لي ارجي هذا منا غنا الراس انا ما ادري كلمه ما كنت يادتي dhuguma biyyi sun seeran qabne yoo ta'e biyyi sun seerummaa wanni jedhame san keessa hin jiru yoo ta'e eeyyan dhibba fudhatama garuu biyya seera keessa jirtuti seerru kun walii lama ka seeraan bulchuu fi ka seeruma qofa irra taa'u jira kalma ta'e jechuudha. طيب dhiqqaatullee guddatte kama seerra taa'u san irra seeraan gaafata waan ta'eef maa seeradha walii hin gaafanne aga lubbuu wal baasuudha eddammoo maalidha moo viidiyoon man keessan kun viidiyoo kijibaati. Gaafidha dhugaa dhiifa malee naa godhaatiin akkana ijoollee teentaan binne garaa raasuun gamana ka arrabsan isaan balu akkas godhe balu akkana godhe balu kan wayini shakkiidhaan dubbatan jechuudha kun hundumtuu yoo deebi'e maal ta'a waa hamtu keessa nama galche jechuudha kanaaf yoo seerri jiraate biyya seeraadhaan wal gaafadhaa please yoo seerri dadhabamee jira yoo biyyi seera hin qabne ta'e akkanumatti namni kan walumaan jiraatu ta'e wani godhan jiru assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh haro duma ke jalqabna ajaaba video jolle tan jolle youtuberota yamani hin laala yero baay'ee guddaanille akkana ta'e balunki akkas ta'e intaliki akkas ta'e ilmiki akkas ta'e maali ta'e bammanaki akkas ta'e maali akkas ta'e jettanii video waraabbattan garuu ammoo biyya akka waan biyya seeran qabne hoyti jechuudha khair inshallah ma seera jira miti ma mukkolitti naxxanee hin gaafattani seeraadhaan silaa seera addunyaa tuni maallaqadha hundoofti dhugaadha isinirra hin laallamu garuu ammoo seeraadha osoo wal gaafatanii baroodhaa miti bareedaadhaa miti akkana wal azabuu irraa dhugumaadhaan akkana tayyib amoonni kun viidiyoo qofaaf ta'uu danda'a ka dhugaa wali aaree akkana dhugaa wal godhe akkam ammoo Allah walam viidiyoo ta'uu danda'a dhugumaadha akkana godhaa jiran ta'a sarrabbiif isaan tolib beeka garuu gowwaan tokko hin jiru jechuu kan miidiyaa irraa argee kana dhugaa godhatee hojiidha agarsiisu isa sanii foodha maal tuafaa isa sanii fumoo ayyaana gowwaa akkasiin harki keenya ijoolleen keenya harka caala ijoollee gowwaadha waan ta'eef dhiifama illee naa godhaati isaan sanii fooma ayyaanne si warra yuutubaroota طيب seeraadhaan wal gaafadha seeraadhaan wal amansiisa seerri hin ta'u taanaan bakkuma addaan jijjiiratanii mitiire maannan wal azabummaaf barbaachise dhugaa rabbinaa ajaa'aba maadir waan isaan dalagan kun ani dhugaa naaf liqimfamoo so dhugaayyuu ta'e xiqqoosi maadiri hinaafallee naan je'inaatiin garuu maadiri beekamu xiqqoosi yaani biyya seera keessa jiru biyya namni seeraan bulu keessatti namni keenya kana dhugaan ka ol godhaa jiru ta'e maalirree maal gootarachi keessa deemtanii galtanii gar biyya keessanii waa rabbi maa faroojisee namaatti rakkatu eega biyya namaa keessatti siif hin taane deemtee galuudha du'aa jiru illee biyya keetiin bareedda waan ta'eef maali dirqama biyya namaa keessa ta'aniitiin wan haga biyyi keenya sirratti raawwatan caalaan dhamuun hin barbaachisu jechuudha dhoowwaadha ati ka biyyaa kabaatuu fi waan biyya kan keessan caala si tajaajilu si fayyadu yoo argatte biyya san gadhiistee baata garuu ammoo waan biyya kan kee caala si fayyadni biyya namaa keessatti yoo dhandhamtu ta'e biyyuma kan keetii galteetiin
du'aa jiru illee biimsan keessa jiraachuudha malee akkanatti walaazamuun gaarii miti yaada. Uummata keenya wanni kun dhugaa yoo ta'e seeraadhaan wal gaafadha osoo kanarra hin bal'anne osoo kanarra hin baay'anne osoo kanarra siqeeti ilmi namaa kun gogu waan tokko viidiyoo kana argee dhuga jedhee fudhate ka dhugaadha walirra dalaguu baay'ee jira waan ta'eef asosoo kallattii isin ilaalanii bareedaadha. Yoo ka hojii ta'e ammoo rakkoo hin qabu no problem isinirraa fudhannaa hundaayyuu kan isin jechuu barbaadeeti dhiifama garuu na ajaa'ibeetiin hin baay'ateetuma viidiyoo mooreemanii kun irra dalage malee nama barbaachisu nallee hin naqu rabbiin nagaa hedduu isaanii haa buusu. Rabbi hamtuu isaanirraa haa qabu hunduma isaanii isaa hundumtuu obboleeyyan keenya kamiidhamus kamiidhullee kenna waan ta'eef eessaayyuu qaamni kan qaama kan keessirraa tokko dhukkubsatee isa si dhukkubsate san gattee isa fayyaa baadhattee hin deemtuuni hunduu qaama kan keetii waan ta'eef qabdee deemtaan hamtuu isinirraa haa qabu hin jedha. Garuu yoo sirri jiraate biyya seeraadhaan wal gaafadha yookiin gadi dhiisaa dhugaa rabbi maaliidhaaf gowwaan rabbayee akkanaa kana dhuguma se'ee jechuudha. Yaani dubbiin kun dhuguma jedhee hayaan amma isin dalagaa jirtuun kun dhugumaanis akkas gochuu qaba waan jedhu itti dhagama jechuudha uummata tokko jechuudha. Maaliidhaaf yaadaan baafachuu hin danda'u gorsaallee baafachuu hin danda'u dandeettii barnootaa irratti hin qabu waan ta'eef malu aaree jira taanaaniin dhaqeeqat godhuu qofa jechuudha. Baay'ee rakkisaadha wanni miidiyaan qabe kun gadi hin dhiisu abadan. Hamtuudha onni miidiyaatuun jechuudha. Yoo itti fayyadaman malee harka caalu keessaa dhaloota nu ammaa kana miidiyaa kan akka badan fayyadamaa jira dhugaa. Akka bada dhaloonni ammaa kun jechuudha jaarraa amma nu keessa jiru kun jaarraa qormaataati rabbiin najaa nu haa baasu. Sababni isaa akkaataa miidiyaatti fayyadamnu kanaayyuu wallaallee jira. Anna mataa keenyarraadhaan miidiyaan natti fayyadamaa jira malee ana akka kan kootitti hagaan ofiitti fayyadama jedhee itti karoosetti itti fayyadamaa jiru dhugaa dubbachuuf ta'ee taanaani. Baay'ee hamtuudha. Baay'ee rakkisaadha. Wanni kun baay'ee fokkattuudha. Maadiri. Namni keenya kun ijoolleen keenya dhamma dhiyeenya biyyarraa dhufanii dhiyeenya biyyatti illee dandeettii barnoota hin qabne kunniin wanni gallakkifamu hundaayyuu dhugaa dhedhee mana namaa keessatti biyya namaa keessa jechuudha. Biyya namaa keessatti mana namaa keessatti dhiphatu baay'ee jira jechuudha. Dhuguma rabbi jechuudha. Ni yaadadha jechuudha. Musaasala hindiidhaa fi musaasala turkii kana yeroo biyya jiru jechuudha. Fiilmii bitanii ilaalan halkan jechuudha. Isaa wajjin ilaalan illee xiqqoo ta'e jechuudha. Dhugaa rabbi wagguu isaan waltumanii deeggaraan kiyya sun du'e halka hir'inaan qabu. Sababni isaatiin dhugaa dhedhee fudhadha waan ta'eef. Wanni fiilmii dalagamu sun dhugaa dhedhee sammuun kiyya waan seef godheef halka hir'inaan qabu yaaddaa bulu. Yeroo tokko yaadadha. Feemesii ama biyya Hindii kana Shaarukaan kana jechuudha. Shaarukaan kana waraannamee ajjeefame fiilmii irraa waa ofirraa ta'e jechuudha. Waraannamee ajjeesee fiilmii sallaalee dhugaa rabbi jechuudha. Wallaahi viidiyoo sallaalee fiilmicha sallaalee jechuudha. Khalaas haga ammallee albina walii waraananii sodaadha kan musaasalaan ta'ii akkanumatti jechuudha. Akkanumatti diraama tokko keessa yoo arge ija kiyyaadhaan banee nama albeedha walii waraanuu laaluu hin danda'u jechuudha. Baay'ee sodaadha jechuudha. Maaliidhaaf yeroo ijoollee san waan laaleefi sammuun keesseef godhatee khalaas gana dhiisuu dide jechuudha. Waa akkanaa kana jira jechuudha. Xiinsammuun kan itti simidhu jechuudha. Takkatti sammuu kan keesseef ta'e keessa gadi hin baane jechuudha. Dhugaa rabbi nagam haga har'a musalsaa abbaa fe'ee malee diraamaa abbaa fe'ee yoo laale baay'ee sodaadha jechuudha. Kanaaf wanni sammuu ilma namaa kun ijoollummaadhaan yaani ijoollee seebii godhe gadi hin dhiisu. Amma ijoolleen biyya keenya dhiyeenya biyyarraa dhufan kun jechuun wanni isin diraamaa ta'ee wanuma kamiinuyyuu jechuudha dhuga jedhanii qabatan jechuudha. Dhugaadhaa jedhaniitiin yaani sammuu isaanii dhibba dhuga jedhee qabatee fudhata waan ta'eef odootuu sobeetteen amana sirraa jechuudha. Ilaalchi namaa akkas waan ta'eef kanaaf wanni ijoollee keenya miine jechuudha. Wanni ijoollee keenya mana madaamii keessatti ibaluuf akkana gurguranii jedhanii hin cinqamne san otoon akkasii sun gadhiifame bareedee wanni isaan faniitti ta'aniitiin ilaala sammuu isaanii keessaaf ijoollee arabaatti isin ilaala waan ta'eef jechuudha. Harka caalu ijoolleen viidiyoo kalaaltu ijoollee biyya arabaatti malee ijoolleen kun waan hin ilaaltu. Sanuu ijoollee arabaatuyyuu ijoollee dhiyeenya biyyarraa dhufte kan yoo ta'e malee warri duraaniitu ilaalu jechuudha. Sababni isaa hin beekan haala viidiyoo inni irra dalagamu maaliif akka dalagamu illee hin beekan waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen keenya biyyarraa dhiyeenya dhufan wanni isin dalagaa jirtan kun dhugaadhanii itti amananiitiin akka isaan hin cinqamneedhaaf waan takka dhuma irratti takka waan bakka feetu osoo gadhiifame bareeda. Rabbiin bakka hundattuu sinaatissu
ani soluu dheeresseen jira dirqama daqiiqaa 10 guutuuf jedhee kana hundaase kanaafi rabbi isinaati hunda keessanuyyuu rabbi isinii halaafisu isiniin jedha galatooma ulfaadha mana ganaafee waraataatan akka fedha keessanii godha yoo isinitti hin tolle ammoo garagalchaa biraa deemaa isiniin jedha galatooma horaa bulaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu nagaa buusu rabbiini nus nagaa haa godhu maatii keenyaafis nagaa haa godhu biyya teenyaafis nagaa haa godhu nullee nagaa haa godhu biyya namaa keessa kan jirullee nagaa wajjiidhaan rabbiin nu haa jiraachisu nageenya waan dursa nageenya jiraanna fayyaan jiraanna addunyaa kanarra waan dhabame tokko hin jirush maallaqadhaa fi waan garagaraa wajjattee itti geettu jira wanni ati wajjattee itti hin geenne yoo jiraatti fayyaadha rabbi fayyaa isin haa kennu nagaa ammoollee wajjattee itti geetta nagaallee maalidhaafu silaafuu ilmuu namaa kana nagaa wal orga malee warrumaa akka kiyyaa xawal walee kana nagaa wal orga malee uummanni nagaa waliin jiraataara kanaaf nagaa haa kennu rabbi hunda keenyaaf jedha horaa bulaa galatooma wal fadhaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu turtii gaarii yeroo bareedduu isiniif haa ta'u hunda keessanuu waraa bulaa nagaa dhaaga oduu biraa walitti deebinu oduun kennadhaa asuma rakkoo balama goona nagaa oola bulaa warri bulaa oola